Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam naga keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti naadaka. Odeeffannoo ganama qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa kenna. Namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenyas like gochuu hin irraanfatina. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya oduun injifannoo guddaa isiniif qaba. Oduu injifannoo isiniif qabu irratti kan jalqaba amma dura bilxiginnaan boo'icha yookaan immootu sodaatee shaneen akka nu goote beeyti jettee kan hin beekne haalli tammaatee jennaan miidiyaa irratti namoota isaanii kan wareegaman kaasuu eegalanii jiranii bal'inaan injifannoo woboo lixaa osoo hin ta'in gujii jechuu kiyya haala ajaa'ibaa keessa jira guyyaa kaleessa namoota 5 bakka takkatti lafa kaayee fi mee innis maal akka ta'e dubbannaa akkasumas Ustaz Ahmedin jabal guyyaa kaleessa interview OMN irratti ta'an irratti wantoota gurguddaa baay'ee kaasan wantoota iccitii ciccimaa mootummaa fi warra Jawaar jidduu fa'a jirullee kaasan jechuudha. Gaafa Jawaar fa'a hin dhaminis iccitii isaan Jawaar fa'a dabarse akkasuma mootummaafis wantoota adda addaa haasa'ame waliigaltee dhabuu san irratti wantoonni sadarkaa amma hidhaa irra jiran kanaan kan ga'e waan baay'ee kaasee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo afaan Amaariffaatiinis hin kaasaa isas afaan Oromootti deebisnee kan isinii gabaasu ta'a. Hamma xumuratti na hordofan affeerraa kooti. Egaan akkuma beekamutti daawwattoota keenya injifannoon woboo zoonii lixaatirraa gara gujiitti imale kun haala ajaa'ibaa keessa jira. Waan ajaa'ibaa keessa jira jechuudha. Maaliif innis woboon tarkaanfii haalessaa tarkaanfii ciccimaa inni fudhataa ture ni beektan isiniif gabaasaa turre. Inni kun immoo ajaa'ibaati. Inumaayyuu mootummaan indoyse malee isaa oli jechuudha. Mootummaan namoota 5 ol 5 narraa ajjeese jedheen dubbataa ture garuu soba isaa oli jechuudha. Mootummaan maal jedhee gabaase? Milishaa gandaa 2 akkasuma liyyuu haayilii poolisii Oromiyaa 2 akkasuma humna nageenyaa 1 fi itti gaafatamaa qondaala mootummaa tokko nurraa wareedee jirti shaneen jedheetiin BBC afaan Oromoo irratti interview ta'ee akkasuma miidiyaa isaanii irratti gadhiisan jechuudha. Haqa kanaayyuu dubbachuun isaanii maal argisiisa beektaa? Injifatamuu argisiisa. Hangama dubbatan kana qaamoleen keenya nurraa miidhama keessa jirra. Humna keenya ol ta'an ka jedhu mul'isa wanti kun beektanii. Woboon tarkaanfii gaafa fudhatu isinitti himnee jira. Nama dhaqee isa tuttuqu. Nama isa balleessuuf deemu. Nama uummata balleessuuf deemu lafaan hin ga'u. Nama nagaa hin tuqu. Chaayinoota laala. Chaayinoota amma dura 3 qabatsan. Lammii biyya ormaati waa'ee siyaasaa isaan hin galchu waan ta'eef lakki nu saaminaa jara keenya jedhanii itti manii gorsanii qabanii gadhiisan deeman. Maaliif dantaa irraan qaban dhimma irraan qaban dhiiga namaan barbaadan yookaan immootu nama fixuu nama balleessuu miti kaayyoon isaanii Oromoof Oromiyaa tana nageenya itti horuu nama isaan balleessuu deemu balleessuu nama ummata balleessuu deemu balleessuu kana malee akka amma jarri argitee diina fakkeessitee dhiiguma namaa itti mi'aayee akka argitee waraabessoo kan qeerransa dhiiga xuuxuu deemu fakkeessanii kan isaan haasansanii miti woboon jechuudha. Humna jabaa Wallagga irraa gara gujiitti darbe kun baay'ee tokko ajaa'ibaati. Ka zoonii gujiidha baay'ee inni himamu ture garuu kana mootummaan ofii ol baase. Odeeffannoo yeroo hedduu kan nu ga'u nu godina Wallagga irraa nu ga'a Oromiyaa irraa jechuudha. Inni gujii sunis baay'ee humna guddaa qaba beektanii sunfaa lafa Saharaa keessa jira waan ta'eef akka malee wal haadaa turan mootummaadhaan. Garuu amma injifannoo cimaa argisiisuu isaa ragaan kanumaa jechuudha. Ragaan isaanii ofi bahe mootummaa ofitti bahe. Nama akkana guyyaa kaleessaa dhabnee irra nama 7 maalii jedhanii BBC afaan Oromoo dhaqeeffadha akkatti isaan warwaatan. Nu fixxe shiftaan maali jette jedhan. Shiftaa miti. Waan gatii kaffaluu deemte san kaffaltee deebite. Gatii kanfalchiisuu deemte san kaffaltee deebite. Sababni isaa ati jara san bar itti gorsuuf hin dhayne bar. Jara san gorsuufi miti barka dhayte. Balleessuuf dhayte. Hin badde malee ofii badde malee balleessuuf dhayte. Kan abbaan fedheen beeka. Waraanni tokko si balleessuuf deema malee si tolchuuf hin deemu. Kanaaf qolannaan yookaan deebiin isaan si deebisan kanuma ta'a waan ta'eef homaa miti jechuudha. Safara sanitti akka hin deebine dhaamsa seegoonaa jechuudha. Woboon humna nagaati waan ta'eef humna kabachiisaa nageenya Oromooti waan ta'eef
deemtanii balaa ofitti hin barbaadina deemtanii rasaasa irbaata ittiin ta'ina bakka hin barbaachisu dura isin himne nu injiiltanii lixa wallaggaa lixa oromiyaa wallagga baatee wallagga kamuu yaa ta'u jiiluu qabdan jechuun waan achitti taatan so kana jira odeeffannoon jiru achirraa ka dhufe yaa'u ka qabatama akka jarri jettutti torbaadha kasanii olii yoo ta'es namni sanii olii irraa wareegame sin beeknu sanis deebinee qulqulleeffannee kan isinii gabaasnu ta'a jechuudha. Egaan inni taanu dhimma obbo Jawaar fa'aa irratti Ahmedin Jabal maal jedhe? Ahmedin Jabal yeroo dheeraadhaaf waa'ee kana garaa isaa keessatti qabatee akka cidhiitti taa'aa ture. Waggoota tokko oliif jechuudha. Waggaa ga'anii jiranii jarri erga hidhame. Waggaa kana guutuu wanni isa cal'isiises jira wanni amma isa dubbachiisuuf dirqamsiises jira. Ahmedin Jabal waa'ee amantii qofa osoo hin taane waa'ee saba isaa kanarratti gadi qabee hojjeta. Amma dura Jawaar fa'aa wajjinis hojjetee jira. Abiyyi wajjinis hojjetee jira. Inni kan barbaadu haqa biyyattii sanii waa'ee argitee mirga namoomaa kanas bareechee beeka. Waa hunda barate barnoota amantii qofa osoo hin taane barnoota siyaasaa sirriitti nama danda'udha. Nama kitaaba seenaa Itoophiyaa tana gadi qabee barreessedha. Nama bara wayyaanee san argitee hidhaa keessatti dararamaa ture. Namni kuni Jawaar hin baas akka gorsaa ture. Diinni jidduu keessan deemetiniin wal isin nyaachisaa jira, wal isin fichisiisaa jira, afaan walitti hin deebiinaa jedhanii gorsaa ture. Garuu isaanillee yaa'u hanga tokko miira keessa galanii dubbachuu turan. Inni sun immootu deebi'ee mootummaadha waan ta'eef kun humna kanarratti uummanni kun siif jecha waan kana hunda dubbatanii siif jecha waan kana godhanii kan jedhu yaada akkasii ibsachuu barbaade mootummaadhaan ummanni isaan hidhamuun biyyi tuni gaagama keessa galuudha lakki waan kana hin godhin jechaani ture jedha Abiyyiin. Garuu Abiyyiin dhageenye dhugumatti gaagamni sun kulo isa amma argaa jirtan kana jechuudha. Kana hunda kan ta'ame osoo Haacaaluun hin du'in osoo Jawaariin hin hidhamin waan kana dubbadhee jedhe. Wanti isaan dubbatan sun irraa ooluu didee jechuudha. Kuni jaralleen rakkoo keessa seentanii dhiisaa jedheen isa kanalleen atis rakkoo keessa seenta gaagama cimaa biyyattii tanaaf fidda jara hin hidhiin jedheen. Kuloom ol kaayee jechuudha. Ammas ganaa iccitii gurguddaa hafetu jiraa jedhama. Warri miidiyaatu akka himetti ganaa wanta Ahmedin Jabal hin dubbatin hedduutu jira waa'ee Abiyyi irraa. Ganaa guyyaa irraa afaan Amaariffaa keessatti maal akka dubbachuu jedhan maal akka jechuu jedhan hin argina. Biyya san keessatti namni iccitii qabatee waan ta'uuf jaalatee miti dirqameetti dhiibbaa irratti uumamuu sodaatetti sodaachuus qaba immoo lubbuu ofii odoo akkatti jaan arguu dhabuu irra waan tokko iccitiitti kaatee guyyaa tokko uummatatti gadi baasutu bareedadha. Callisanii karaarra iyyaa deemuun maali jechaa deemuun wareegama nama kaafalchiisa. Kanaaf Ahmedin Jabal yaada uummata kanaa biraan ga'uu keef galatoomi. Ammas kaafee yoo jiraatte uummata kee biraan ga'e. Argitee? Nama obsa qabda. Baay'isawee Ahmedin Jabal nama obsa qabeessa. Argitee nama hin jarjaru. Abbaan fedhe duulli fedhee irratti adeemsifame maali yoo jedhame hin jarjaru. Tasgabbii qaba. Maaliif? Rakkootti fiigee seenuu yookaan immootu uummata kanallee fi uummata walitti diruu waan hin barbaanneef waa hunda tasgabbiin ilaala. Namni amantii kun akkanuma beetanii amantii fedheeyyuu mee ilaala namoota amantii qaban hunda isaaniitu miira tasgabbiitiin deeman jarjarsoon hin jiru. Duraa duuba yaadan biyyitu rakkoo keessa hin seentu jedhanii yaadan. Namni kun immoo namoonni nama keenyaaf keessattuu haaraa ta'ee fireeshii ta'ee yookaan polotikaa siyaasa kana keessa seene waan amma dubbatame ammatti gadhiisa dafee dhiibbaa fidaa hin fiduu addan baafatu. Wanti kun rakkoo fidaa hin fiduu ka jedhu namni hin dhageeffatu. Warri akkatti bilchina qabu garuu jechi tun yoon baase uummata miiti moo mootummaa miiti moo uummata walitti dirti moo mootummaa walitti dirti ka jedhu xiinxalee yeroo isii itti eeggattee gadi baasaa jechuudha. Kanaaf wanti hundi yeroo qabdi waan ta'eef ganaa akkanumatti hanga dhiigaa caalutiin bahutti obsaan suuta gadi baadeemti jechuudha. Fakkeenya fudhadhaa. Maatiin Haacaaluu Hundeessaa madura waa'ee Haacaaluu turatti hin dubban. Ji'a hedduuf hin dubban. Obsanii mootummaan maal akka godhu uummanni maal akka godhu laalanii dhiyoo kana gadhiisan dhugaa jiru. Argitee wanta san mootummaan akka raawwate ifaaf bilisatti obboleessa Haacaaluu dubbate. San dura namooyyuu eenyu akka ajjeese adda baafatu dadhabee ture. Mootummaanis akkasuma jedha kunis akkasuma jedha. Namuu gira mata gaabbaanee ture ka isaa rabbi bicha beekaa jechaa ture. Deemetiniin wanti obsaan hin dhufne waan hin jirreef haqa jirtu eessatti wanti akka ta'ame hin bahee jechuudha. Kanaaf
nama obsa kana Oromoon haa baay'ifattu dhaamsa kenna mee odeeffannoon biraa kan Ahmedin jabal bira tafe afaan Amaariffaatiin kan dubbatame jira waan ta'eef isa yeroo biraa yookaan galgala irratti qabannee walitti deebina ammaaf turtiin kiyya kana fakkaata egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya Andreedi Adam Tube namoonni YouTube channel kiyya faaree taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a viidiyoo kanas like gochuu hin irraanfatina fayyaa nu ta'a